هيا أرلفت تطيك بجمتو ترى هل تجي الشما أركبوني جرا بكم جرتا هندت نجاني سنيفا وايد تتا أكو ميك تانيكا هرّا ada dursa awlinan jira yookiin immoo channel ani satu biratti dalle ni jirti dursa orolatti dalle ni jira ara na yamte jirti ga wana yamte isibha malik na yamte gara haraka kana hada dursa yaame fiero dura tif channel ki yarati mullachu shiti bismillah jenne ma sha Allah kuno dufteerti akuma beektani ka gaafi afaan oromo yookiin mammaksa kana deebisuuleen beeku ndri wallahi kanaafika waqtani sanuna sodacha furdattee jirta jecha bombi dofte dufte waan arkatte beeyne daawwattoonni illee gamal arkatte siinaa jaani mal arkatte garu mali nargada rabbi qofan qaba nuti furdan immoo achuma jirra mali figaru ate haatee bira galtee michirraalee nyaattee saa dhadhaallee mal nbeene garu waan hundumamtu nutti namni laati ilmoollee ni galfatee namni ilmoo yoo galfatee yaanillee irraa xiqqaata tanumaaf babbareedde taaga Mashallah jinera orto takka bajamtu takiya ko fe kam ka gafin afaan oromo kiya tifeera ko bektan hada dursa ka ni bektu akamita ka shi dubattu afaan shi damma kana simboarsa assalamu alayk simboarsa simbashanan sisa hanga gafi kiya umatitti nafana turana ferra kiya kera gafi kiya titan darba nafana turana sinin jeda wal mana dagge fanuka haya dursa bagana ga nufte duran durse kana gafi tokkofaranka gafi tokkofankiya mammaksa jechani suda aywa akkuma beektu video le kana dura gadiseni beekta afaan oromo gafi le adati harra gafi bira sitin baayisu gafi afaan oromo mammaksa ta'e bichaan si qopheeffadhee jira kanaaf ka akkamitti akkaatti deebistu ka uummata bu'aarsitee bashannansiistee chaanaala kana hanga dhumaatitti akka isaan viidiyoo kana laalani deebista siin jedha kanaaf dhaggeeffadhu ka daawwattoota firdootti keenya mammaksa kanallee waa hiikuun beeku garuu bikanti wallaaletti isin hanatti himtu isiniifillee wanni taha isaaniifillee kaayika taha sa خير إن شاء الله تمام. خلاص قافي تكفر أدري مالف بونتي جنان إسمه بوسنا قبدي جدي. أدري مالف بونتي جنان إسمه بوسنا قبدي. وأنا فتي أمانتم ما قبضو في ديرو. خطة أنا اللي نقبدي. قدوم جتنا مرة اللي باتي بر. إسين هم بين بيجتني توانجا بيجتني حرار جتي جو اللي نياتي بشون. مال قبدي مال جوين توني بشون تون جوين ياتي بيجتزيد إرتي أطالتي مال في بشون جوين ياتي زيجان سمي قبدي بشون سمي قبدي تا جوين سنين قبض يخايس سمي سنين أجيفته قبضته أجيفتو جاني حاسواني قاوما يفتي عملتم ما قبضو في بشون نتتبت بشون أطالتي سانو ما في جان تاغا كسمتي ميكر هاي غاردا بالبستي ديبستي كناف ادي سيتي ادري مالف بونتي جنان بوسونا اسمه بوسونا قبدي لا ديبستي ثاني مالفين يعني او في تمنتما ويا غرتي انما تكو او في تمنتي صح وان دبت تكو افان روما وان اسو دندچو كاين ستين ما صح افان روما حاسو أفانكي وان بيكتوف غافي كنا إذا تمنتم ما قبض صح أكاسي كنا فردفت تفك بجمع تكيا غافي كي يتوقفان كلمة ديبي كانت قالوا يوكيني مو باي بلا تيجي جراد أيوة يصير نجاب يستني جراد أبتان نشاط أنا سنيدفنا وانجام ديبي ناتجلتي كومنتي جلتي نقول سودان ديسو كنا غافي تندربا نفانا تران نفيراكيا هيا هذا درس ممو لقي فد لجبدنا تفيدي جبدنا تقول ما شاء الله أنا واتونس نجرو نيتورا ماله نيورا جت بومبي جرا نيتورا ماله بومبي نيورا جت وانا كخبات ولي قطعت سمو إيجا بومبي نيتورتي ماله نيدوفتي طيب وان يبدوسان ني أوفتي أنا كانت تفسرت لتيجا وسمو أوفتي تكا قرية قبّا في دي تكا ومتى وقبّا في دي قايسينهم ننقبضو ونسون أراف
Kajuutiin kadhiyan. Osuma oftuuti wayirra fiddee takka qoreerra fiddee takka mukantaan irra fiddee fa. Achumaan uramaa fakkaan juutiin fudhadhee ati mee naa eehime. Akkasitti fudhadhe garuu. Hayya hordoftoota kabajamtoota kiyyaa maaliifin ati dursaa ati yookiin ani yookiin namni biraatis akka itti fakkaatetti ibsa jechuudha. Maqaan jechuun kanaasaa ittiin goolaban yookiin ittiin ibsatanii jechuudha keessa ofii. Kanaaf akka keessi ishii itti mul'atetti deebisee hiikte anillee immoo akka beekutti niika gaarii ta'a yookiin ni milkaa jechuudha. Ni tura malee ni ura. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tajii Raahel akkuma beektan gaafii fi deebii yookiin immoo namaa waliin walitti dhufeenya eegalteerti. Kanaan booda kaa Bombi dhoofna jetta? Torbeerraa akkasumatti wal agarraa nu faana turan affeerraa kiyyaa kara gaafii kaanitti ittiin deebi'a. Hayyaa dursaa dhageeffadhu kaa. Afaan dubbii bare bulluqa alanfataa. Afaan dubbii bare bulluqa alanfataa. Afaan dubbii bare bulluqa alanfataa. Kunoo tanaan jagaana fiddee jirta. Bulluqa jechuun si galee. Naagalee shurbaadha. Shuro. Shurba beeyla shurba. Yookiin immoo bulluqa jechuun gosa shurba. Shorbaa kan akka maal siin jedhu. Afaan maal nama dubbatuus ne? Mbeo, kanarra naada bihii qimata hordoftoota. Kanaaf afaan dubbii bare bulluqa alanfataa jedhe maaliif agartee amala wayii agartee araada qabdu tokko sii gale yaani araaraa wayii jechuudha. Nama araaraa qabu irraa dhoowwus Isus amma fakkeenyaaf nama sobu tokko aywa amala loqonni garagara laalama yaadadhe osoo ati amma harki hanna bare doolu soso'aan anjette siifin deebisa ture loqodaatu adda adda natti ta'e afaan maal ta'e anjette dam afaan dubbii bare bulluqa lafata harki hanna bare doolu soso'aa aslaan anjette siifin deebisa tanaatummaan hordoftoota deebisi gamma. Kanaaf egaa nama amala badaa qabu nama fakkeenyaaf Raahel sobduu taate bakka soba ishii san qabuun irraa dandeessu yoo baate borus soba as biratti soo qabde inuma qabamti malee irraa deebitu jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaafiin kiyya kana fakkaataa gaafii taantiin itti deebi gaafii taantiin darbaa faana turaan affeerraa kiyya. Kanaaf dhageeffadhu kaa arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiteedha. Arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiti. Arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiti jechuun akkanaan itti hiikkadhutti yaani arrabni lafee hin qabu gaa jechuma namaan inni juusani kaa jechuma inni namaan juusaniitu nama aarsa jeetiin hiikkadha gaan. Waan jechuma inni namaan jedhu sattuu nama aarsa. Lafee hin qabu garuu jecha as keessaa bahu. Lafee nama waraanaa bire waa sanummaa yaani inni lafee waan hin qabneef jechi inni namaan juugaa nama waraana yaani akkasumatti fassaradhe jechuudha. Maaqsi sun sanuma fakkaata yoo namoo sirrii siin deebisin ati hordoftootaaf deebisuu hin dandeessa. Sirriidha deebisteerta deebii gaadhaa hordoftoonni koomentii jalatti barreessu. Kanaaf awwal marraadhaan yuutuubii Raahel irratti maqmaqsa deddeebisuun awwal marraadha. Yoo kana waa nama babbarsiisan bareedaadha. Bareedaadha na fakkaata daawwattoota hordoftoota keenya ta'a akkasiitiin sin jaa. Waan nama babbarsiisuun bareeda. Sirriidha. Waan durdur irraanfanne. Waan durdur faana jechuun afaan Oromoo amma ijoollee qubee jenereeshinii baay'ee lafaa ka'ee amma ijoollee naannoo waggaa 6-7 olaatte maashaallah biyya teenyatti. Amma nuti biyya teenyatti gaa ijoolleen keenya gurguddoon waan takkaa hin beektu. Amma yeroo baay'ee amaariffaa siin darbaa maal jedhaa Oromoo fakkaatti jijallisnee haasaa ture. Amma garuu dhala gizee ammaa kana agartan naannoo waggaa 10 yookiin waggaa 6 agartan baay'ee sammuudhaan deemanii jiru jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma afaan jechuun sabboonummaa jechuudha. Sabboonummaa keenya yookiin eenyummaa keenya kan ittiin ibsu afaan jechuun immoo meeshaa wal qunnamtiiti akkuma beekamu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf namoota baay'ee gaafii kana chaanaalii kiyyaree kanumaan beekama nafaana tura affeerraa kiyya kana gaafii kiyyaatittiin darbaa jechuudha. Barbarree ofii dhaaban barbarree ofii dhaabanii gubaa yaadda'anii jettee Oromoo.
أيوة بربرين هركان دابن إفين نما قبدي جترجين لو أني لو كذا بربرين إفين يور أبدي أترنا دبي بربرة وفي أبني جوايا داني أيوة استني ملي طيب بربرة إفين دابنيتي جوايا دواني أنا كنت فسرت لك ما علم ما يفيد التتنقة علم ما يفيد التتنقة وقا يفيد التي قد دفته كما خيجة تنفيد الدخاي ودك سمر غيسان أقول جرو بربرني فين دابن فين جبان نما أكما علم ما نخيسا خايف ما التي إفما ما نخيسا تخايا يعني إفما في دنديسا إفما في أكسمت تفردنا فكاتمي بربرة أركان أبني جوايا داني جتون كرا إلماني تفرد لنا نما أتمنى كرا إلماني تفردته إلمان جتون كان جوا ندونتين كان تبوكانو إن شاء الله ربي نواجد سري كان أني تبوكانو إن شاء الله دوتي قريتش دواف دلما ما نينا المودل وجهني te oromoni kanaaf ijoollee jechuun hililliidha hililliidha ija umriidha ati akkasitti fudhattee akkas oduun ta'in amma nama tokko gaarummaa isaa dhuftee waa barsiistee yookiin immoo ofitti qabdee deebi'eetuma diina sitti ta'a jechuudha. Nama tokko fudhannee jechuudha. Ilmoo jechuun si ibsika. Si dadhabsiti malee akkasitti fudhachuu hin dandeenyu. Waan hin dadhabeetiin egaa guddisee irra kutumaa fi sani fudhadhe lala. Akkasitti fudhatteeti sirriidha garuu nama tokko kiyya jettee yookiin Raahel kiyya jettee waa hunda na barsiistee maal jettee amma chaanaadhuma kanaa iyyuu jechuudha diraamadhuma kanaa na barsiistee maal jettee gaafa kasumatti garagalee tasumatti diina ta'a. Si galee kanaaf barbarree dhaabanii gubaa yaadda'uun akkasii faayidaadhaaf dhaabaa garuu deebi'eetuma si guba yaadde si gubaatuma itti fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf haati dursaa afaan oromoo dura gartanii akkam akka ishiin gootu baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf isin jedha ka hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gaafilee naannotis nan gaafadha haadha dursaa maaliif hin gaafanne haadha dursaa jechuun bara meeqa kan barumsa irraa turte. Kanaaf nama barumsa irra jiru yookiin yeroo qabaatee dubbisuu duun ta'een akkuma beektanii daa'ima guddisuun ulfaatadha. Biyya namaa keessatti shaffataa yookiin immoo mana namaa hojjenne yookiin hojii humnaa hojjenne waan bulluuf sodaatteeti ati dhimma kee gara maafirraa galchite. Kanaaf namoota dubbisanii fi kanaafan gaafilee naannoo Finfinnee maal kana dhiyeessiniif isin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya haati dursaa kun chaanaala banattee baay'ee ajaa'ibatti dalagaa jirti. Maashaallah. Asuma warreen yuutuubar taatan yookiin immoo warreen peejii qabdan liinkii Oroo dursaa Oroo jedhu asumaan sheer laayik gochuun guddisaan isin jedha. Kanaaf gaafiin kiyya kanarraa kanuma haadha dursaatitti isin deebisaa saniin booda walitti deebina jechuudha. Yaada qabdeefsadhu. Yaadanni nan qabu wanni biroo wanni qabnu hin jiru gaa'e. haa jajjabaannu nuti ilmaan Oromoo haa wal cinaa dhadhaabbannu haa wal gargaarru jajjabaadhaa haa waliin jennu nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaadha nuti Oromoon saba bal'aadha isiniin jenna wanni biroo takka hin jirtu fayyatillee waan jettu si beeka. Kanuma kaa hordoftoota kabajamtoota kiyya kanaaf haadha dursaa baay'een galatoomaas dhuftee gaafii kanaaf na hirmaachuu ishiitiif kanaaf warreen gaafii gaafatamuu barbaadan warri magaalaa kana keessa jirtan warri daa'ima xixiqqoo qabdan jechuudha chaanaala Musabaafis jedhu baneera chaanaalli sun tapha ijoollee yookiin kan akka hibboo qaba. Kanaaf kaa warreen ijoolleen tuni afaan Oromoo yaa beekanii yookiin immoo yaa gaafatan jettan lakkoofsa kiyya irratti naa bilbiluu dandeessuun isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya warri barbaadan koomentii jalatti naa barreessadha achuma jalattan isinii barreessa. Kanaaf viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa jecha turtii gaarii isiniin jenna. Nagayetti.